atau namni akuma rabbu itti dubbatu summun bukmun umyun fahum la yaqiluna akuma rabbu jedhe hinubatu hindagaw akasi firfira waa baay'ee barreessaa turte deebiidha jettee barreessaa turte waan haasayamaa ture kanarratti ati falmii ni qabda falmii ilaahi maaltu ta'aa beektaa inni isa reebseen isa asoofsiifne kaanes deebna waan amma haasayamaa ture kana guutuu irratti gaafii deebii ta'a jetteeti waan barreessaa turte kanneen keessa falmii qabda falmii irratti yookaan falmii akkasii odoo hin ta'in anamma maalas kennuu danda'a beektaa directionii siilaadha ati gara barbaaddetti hiikachuun mirga keetti namuu akkas jechuun akkana jedhee gaafa hiikate karaa si baasutti hiikachuu dandeessaati karaa si galetti garuu amma hundaa ol Iyyasuus Kiristoos namadha dhalateera hamma namni wanni dhalate tokko immoo uumamaadha malee uumaa miti jettanii amma waan fudhatan tokkotu jira. Yaa macaafumarraa fudhanne. Garuu sanaan alatti wanni jalqaba beekuun isinirra jiraatu Iyyasuus Kiristoos wannumti dhalachuun barbaachiseef maalinni icciitiin kana duuba jiru maali jettee yoo sana gaafachuu hin dandeenye yoo sana hubachuu hin dandeenye dhalachuu isaa duwwaa hin haasofta ta'e taanan waa'ee Iyyasuus Kiristoos dhalachuu nama kamiitinuyyuu adda baastee hubachuus hin dandeessu siifis galuu hin danda'u. Amma icciitii jettu san naaf himi isii takkatti ragaa wajjin haa himta garuu akkasitti qabadhu. Icciitii Kiristoos san takkatti ragaa wajjin lafa naa kaa'e. Sittani mana dhaggeeffadhu. Maal jedha seete? Yohaannis isa jalqabaa jechaadha. Isa jalqabaa si kaayera koppii si godheera achirraa ammas irra deebi'ee tanas nan barreessame tinicha dubbisiitoo kutaa kitaaba qulqulluu sana iddoo sana dhaqxee akka dubbifattuufi bakka sii gale bichaa keessaa fudhattee odoo hin taane bakka siin galle sirra deebitee akka hubattu. Yohaannis lakkoofsa tokko irratti maal jedha seete? Haga lakkoofsa 14 በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም ዘንድ እግዚአብሔር ነበረ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ቃልም ስጋ ሆነና በእኛ መካከል ኖረ ማን ነው ማሪን ቶልቶ nama ofii haasa'u barbaadu osoo hin taane nama dhageeffataa kana malee fudhataa namatti deebisu barbaada malee akka ilaatama achirra waan jirtuuf bar kan kee bicha haasoftaa bar kan kee waan haasoftuuf malee nama mariif toluu miti. Gaafin ati gaafatamte Yesuus Kiristoos dubbatee jennaan gaafatamte illee maaliif dhalateedha sababa wallaaltanii jetti maaliif dhalate sababa isaa nutti himi. Waan inni dhalateefan sitti hima. Sababni inni dhalateef ganuu qaraatu eenyu taa'ee si eeggataa miti deebii kana qofa nuu deebisiiti achirra ragaa nuu kennita. Ragaa siif kenna. Sababni Iyyasuus Kiristoos dhalateef dhala namaa Addaam jalqaba badii uumee jira waan ta'eef Addaamin fayyisuuf jedhee Addaamin waadaa waan galeef anumti waaqni kun foon uffadheen dhufee badii kee keessaa si baasaa jedheet jalqaba waadaa gale malee waan haaraa uumamee miti. Kana biran tarini ragaa kana irratti nuu baasi. Kabirootitti hin ceenu. Kanuma tokkocha irratti ragaa nuu baasi. Ragaa ta'uu isaa immoo sitti ni makaa gadi bu'iitoo ragaa waan inni dhuguma waaqa ta'ee duraan waaqa ture ammas immoo waaqa inni akka ture. Kan jedhu ragaa bichaa barbaanna. Ilma kan kee keessaan dhaladhee si fayyisa waaqayyo waadaa galee san qofa ragaa nuu baasta. Isa asirraa barbaada. Ragaa siif hin kenna. Amma dhaqiitii. Yohaannisin lakkoofsa 10:30 teechiseera dhaqiitii dubbise isa gara barbaadetti hiikachuu dandeessa. Inenna aab aandinan jedheera 10:30 irratti Yohaannis. Dhaqiitii qabadhu. Inenna aab aandinan ማለት ኢየሱስ ክርስቶስስ waaqadha abbaanis waaqadha
hafuurri qulqulluunis waaqa. Qabadhu. Lama immoo Yohaannis 20 Yohaannis 20 immoo dhaqe. Toomaas maal jedhe? Toomaas ሲመለከተው ጌታዬና አምላኬ አለ jedhe. Eega namni kun asini ati nama jettuun kun eessaa dhufeeti inni amlaakennaa geeta'ee jedheen. Dheessa tartiibaan beeku tartiibaasaa. Namni amlaakennaa geeta'ee hin jedhama akka ilaalcha ati qabdu kanatti. Hin jedhama. Kanas irra inni isu qabadhu dubbisi sirriitti waanuma sarara lama qabatanii koo badee keessa hookaa Ustaz Hussein. Ibraawiyaan biraa zakama lakkoofsa tokko rakkoon Fafi walii wallaalee barammaa. walii wallaalu miti amma yookaan sirriitti hubachuu firfira yookaan ammoo ragaa tokkichuma qabatan. nagaamu firfira dhaggeeffadhu kaa maal taate miira keessaa bahi malee Maali nuyi koo deeqaa soddoma deeqaa 40 sin dhaggeeffachaa irraa barbaayisee kana sii galu qaba. Ati namni kun ragaadhaan dubbataa jiraami. Mee al tokko acheesse sammuutti deebii awwaan si gaafachaa jiranii mee lafa inni ilma anuma waaqayyootu ilma kee keessaan dhaladheetan si fayyisa kan inni jedhee mee ragaa kenni. Ragaa. Eeshi naa qabika ragaa barbaaddee miti? Eeyyee ragaa. Amma kana jechuun duruma Yesuus Kiristoos Miiniingiin barbaannu. Miiniingii sittin himne taanamma maal Nuti kan barbaannu waan macaafa irratti caafame qofa nuu kenni. Yesuus fayyisuu dhufee jette waaqayyoo isuma guddaa isa dachiif samii uume kanatu dhalatee si fayyisuu dhufe. Okay, maalirraa si fayyisuu dhufe? Jalqaba cubbuudha. Dhalli namaa akka cubbuu keessa ture waan ta'eef ragaa nuu ba'u jecha ofumaa isaatii foon namaa uffatee foon namaa uffatee ofii dhiisi lafan waan si gaafadhe qofa naa deebisi. Yesuus Kiristoos dhalatee biyya lafaa dhufuudhaan cubbuu irraa fayyitee jirtaati. Eeyyan. Situu cubbuu irraa fayye moo addaamtu dhalachuu isaatiin cubbuu irraa fayye? Dhala namaa hunduma isaaniitiif addaamin bicha addaamin bar jalqaba inni darbeera. Garuummoo dhaloota sababa addaamitiin dhaloota cubbuu keessatti kufe sanaaf jecha addaan waan baay'ee godheera. Anumti waaqa ta'ee foon dhala namaa uffadhee gidduu keessanitti mul'adhee waan barbaade gochuu danda'a. Inni rakkoon qabu. Mee sababa cubbuu addaamirraa isin fayyisuufan dhufe kan Yesuus Kiristoos jedhee barattoota barsiise yookaan saba barsiise mee xiksii tokko naa kenni. Cubbuu addaamirraa isin fayyisuufan dhufe kan inni jedhe xiksii naa kenni. Amma karaarraan goriin amma maal irratti haasaa jirta? Lakki waanuma haasaa jirtu qofan si gaafadhe cubbuu addaamirraa isin fayyisuudhaaf dhaladhee dhufee kan inni jedhe ragaa naa kenni yalla. Amma waaqummaa Yesuus Kiristoos shakkitee haasaan turre duratti isa sana mirkaneessinaa dabarru. Waanuma haasofte kana irratti ragaa naa kenne amma waa'ee waaqummaatiif waa'ee fayyinaa waliin furatu waan ta'eef amma waa'ee fayyinaa kana sababa cubbuu addaamirraa isin amma bari taargeettii insaan Yesuus Kiristoos maal jedhee akkam godhee dhuguma maal hojjetee hojii isaatitti booda deebi'uu dandeenya. Garuu jalqaba wanni irratti wal amanuu qabnu Yesuus Kiristoos waaqa moo waaqa miti kan jedhu irratti waliigallee biraa dabarru rakkoon qabu suni waan inni hojjete sana booda itti deebina. Hoo kana irratti waliigallee waan inni godhe sanatti hin deemnu. Ragaa baasee fi isarraa itti ceetan rakkoon qabu. Qaama dubbatte kana ragaa baasee fi ka'ee itti homaa rakkoon qabu. Yesuus Kiristoos immoo waaqa ta'uu egaa amante nama fayyisuun maal gaaffii qabare? Gaaffii maal qabu? Har'as fayyisaa jira. Kaleessas fayyisaas ture booda sitti fufa. Gina naafatti wanni irratti wal hubachuu dandeenyu wanni walii galuu dandeenyu Yesuus Kiristoos waaqadha moo akkuma ati jette sana nama duwwaadha kan jedhu sana barra walamansiisuu. Amma irra xiqqoo seensi gaafachaa jira ani waan itti haasofte keessaa irra xiqqoo seensi gaafadhe bootaa Yesuus Kiristoos sababii cubbuu Adaamirraan isin fayyisuudhaafan dhufe lafa inni
jedhe Si sana gaafadhe. jedhe Isa waaqummaa maaliin si gaafadhaani? Ayyee. si Yesuus isa san jette miti isa sana itti siifsiifan dabala isatti adeemnuti amma walii galleerra Yesuus Kiristoos waaqas ta'uusaa. Lakki isa waliin gallu dura fayyisaa isa jette ammaa kana cubbuu Aadamii fi Yesuus wal beekuu isaanii qofa na barsiisi achi kaane waa'ee waaqummaatti dabarra. Aadamii fi Yesuus wal beeku eessatti wal beeku? Walii haa gallu ka walii haa gallu ka waaqa ta'uu irratti walii haa gallu jalqaba hin ta'us yoo jette mormi hin taas yoo jette fudhadhu irratti erga walii gallee booda garasitti adeemnu. Dhageeffatu maal takkatti qofa. Laala waan ati nuun jette yeroo jalqabaa wanni kun isinii galuu dideef waaqummaa Yesuus isinii galuu dideef waan inni dhufeef wallaaltanii nuun jette. Akkas nuun jette moo hin jenneet? Kanaafuu waan inni dhufeef nuu himi jennaan cubbuu nurraa dhiguuf dhufee nuun jette. Isa irratti ragaa nuu kan jenne achumarra jirra achirraan kaane. Isa ragaa qabu isa nama liisti godheeyyuu fudhachaa jirtu kaman ragaa biraa si dabalaree isan si barreessaa arbar fudhachaa jirtani. Yoom bira geenneeyyuu isa achooyyuu hin kaanebe achuma jirraayyuu bakkuma jalqabaati nuun jette irra jirra jalqabaa isin kaasa nuun jette jalqabaa nu kaasi isumarraa ragaa nuu kenni jenne achuma jirraan malle. Amma ka achuma jirtaniti ila achumatti naa qabi ka ila isarraa qaxxattee hin deemin. Amma Kan qofa naa kenneeti. yoo Yesuus Kiristoos waaqa ta'uu amante akka waaqatti waan inni hojjetu inni beektaa nan gaafattu turte waan hin amanneef na gaafatamte. Lakki waan an si gaafadhe waan Yesuus Kiristoos dhufeef qofa natti himi sababa cubbuu Addaamirraa isin fayyisuudhaafan dhufe kan jedhu ragaa naa kenni. Kana qofa la waan macaafa qulqulluurra hin jiru. Isa itti deebinaa baramma fakkeenyaaf ammaati bishaan ta'uu hamma namannetti bishaan ta'uu biraa tokko yoo sirraan barbaadu kana qofa naa kenna. akka dhugaatiif oolu ni beekta akka ittiin dhiqachuuf oolu ni beekta garuu hamma bishaan ta'uu hin amannetti bishaan eessatti namni haa dhugu jedhu ittiin haa dhiqatu jedhu jettee hoo na gaafatte kun argite gaaffii waan akka qalbii fakkaatudha si galee Iyyasuus Kiristoos fayyisaadha akkas godhaa akkana godhaadhaan duratti matsaafuma keessa Iyyasuus Kiristoos waaqa ta'uusaa lakkoofsa barreeffamee jire sana fudhattee yoo isa sanii naman sammaan la gaafatta. Okay, bareeda. Yesuus Kiristoos waaqa jettee amantaati? Waaqadha. Okay. Gara waaqummaatti haa deebinu amma mata duree sammaa kana achuma nuu kaa'ii booda itti nuu deebita. Mee Yesuus Kiristoos waaqa situ jedhee moo isatu ofiin jedhe moo nama kan biraatu jedheen? Yesuus Kiristoos Yesuus Kiristoos himee jennaan ati waaqa jedhaa jirta. Dhaqika Yesuus Kiristoos eenyu akka inni waaqa ta'uusaa maal akka ta'e ana osoo hin ta'in amma garamittan si fudhadhaa kara kitaaba qulqulluu kutaa kitaaba qulqulluutiin si fudhadha. Okay, eenyutu inni waaqaa jedheen Yesuus Kiristoos kun waaqa eenyutu jedheeniin jedhe situ jedhe moo isatu ofiin jedheen siin jedhe? Yohannis boqonnaa tokko dhaqiitti dubbisi. Eenyutu jedheen abalutu jedhe naan jedhire yookiin Yesuustu jedhe jedhi yookaan barattoota jedhi naan jedhi dura Yesuus Kiristoostu Yesuus waaqa ani waaqa jedhe moo situ ati waaqa ittiin jedhe moo nama kan biraatu Yesuus waaqa ittiin jedhee mee kana adda baasinitti himi eenyutu jedheen? Afuri amma waan afurtu waaqa ta'uusaa jedhe. Waan afur na dhagaartaa? Dhagaan jira sirriitti. Tokkoffaa waaqa ta'ee osoo jiru waaqummaa isaatiin lafa kanarratti waaqa erguusaa mataa isaatiin waaqni mataa isaatiin dubbateera. Lammeessoo immoo dhaga'i nan xumura jala hin dubbatin. Lammeessoo immoo hordoftoonni yookaan immoo hawaaronni isa faana jiran Iyyasuus Kiristoos mataasaa waaqa ta'uusaa dubbataniiru. An kan isin gaafanne beeki Yesuus Kiristoostu ani waaqa siin jedhe moo situ ati waaqa ittiin jedheen siin jedhe anatu waaqa jedhe yookaan Yesuustu ani waaqa jedhee naan jedhi kana lammaffaa si gaafadhe. Iyyasuus Kiristoos waaqa ta'uusaa wantoota afurtu dubbata odoo siin jedhu situ jedhee kana naan jedhe arfan isaa si tarreessan jedhamu Iyyasuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos ani waaqa jedhee si barsiiseera. Yesuus Kiristoos ani waaqa jedheera.
Ragaanaa kenni. Biraan naannaqin waan biraan itti dadhabin. Jirtu tokkoffaa waaqni mataa isaatiin ofuma isaatiin Iksi wangeela irraa ragaa. of erguusaa. Lammeessoo immoo wangeela irraa jette dhaqi kunoo. Wangeela irraa ragaa Yesuus Kiristoos ani waaqa jechuusaa. Lakkoofsa isaan amma lakkoofsa boqonnaa sitti meeqan nageenya siin dubbisan dhaggeeffadhu afaan Amaariffaatiin. Rakkoon qabuutii. ረጋል ናከኛ በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም ዘንድ እግዚአብሔር ነበረ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ቃል ስጋ ሆነና በእኛ መካከል ኖራ ብየሰት ያቲ ቃል እግዚአብሔር ነበረ ቃሉ ደግሞ kana ka dubbisika aisanam sitti beeko kitaaba dubbisika sagaliti injiru lafati akkajet sarra akkajedha jira amma lakkoofsa meeqarraatu lakkoofsa meeqa waliin makte kitaaba dubbisee sila kitaaba dubbisee makaa jirta beek iddoo መጀመሪያ ቃል ነበረ ቃል እግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ቃል እግዚአብሔር ነበረ እንደዛ ነው የምለው አከጀደ ማለ አከት ጀዳ ጅርቱ ሂንጀዱ ከናፍዩ ወሊን መኪኒቲ ከለቲዳን ትፉፊ ቤቤ ቃልም ስጋ ሆነና በእኛ መካከል ኖራ የሚል እሱ ስንት ቁጥር ነው ስንት ቁጥር ላይ ነው ስንት ቁጥር ላይ ነው እኔ ጠየቁን መልስልኛ ስንት ቁጥር kam qabatteeti eenyu akka kana jedhe beektaa boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqarraa sigaa hune jedha meenatti himi boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa isa sana argachuudhaaf boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa bushatiin jedhin ka iyyaasu boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa ay na dhageeka iyyaasuun kutaa kitaaba qulqulluu ta'uu hin beektu Yesuus gaafachaa jiru waa'ee Yesuus irra jirra Yesuus Kiristoos Inna Yesuus Kiristoos ofiisaati barreessaare kitaaba qulqulluu keessatti barreeffaman hundi isaanii ragaa gooftaa Yesuus Kiristoos baay'aranii isaan sana immoo dubbistee dhuguma isaan waan waaqa jedhan sana isa sana hin hubanne taanan waa'ee Yesuus Kiristoos kun kanan biraa taasaa jettaare rakkoon qabu mee Yesuus Kiristoos lafa inni anitti waaqa jedhinaa fidii ragaa dhaqiitii Iyyaasu kutaa Iyyaasu keessa dhaqiitii dubbifadhu Iyyaasu Yesuus Kiristoos dubbataa jira Iyyaasuu keessatti. Maali Iyyaasuun kitaaba barreesseera Yohaannis kitaaba barreesseera. Yesuus Kiristoos maali kutaawwan waa'ee Yesuus Kiristoos matsaaf quddusiin barreessan dirqama Yesuus Kiristoos barreessuu qaba. Ani isaan barreessanitti namantu. Ayyee mee lafa inni itti rakkoo hin qabu lafa Yesuus. Eshi boqonnaa tokko lakkoofsa tokko ammaa kana mee sirriitti naa hiiki ati isuma naan ifne lakkoofsi tokko boqonnaa tokko lakkoofsi tokko kana sirriitti naa ibsi majamariyaa qaal nabbare jechuun maal jechuudha isa qabattee miti isa kaayinii akka hiikatte ila naa hiiki naa galle amma ittiin si dabalaafani amma immoo dhaqe immoo amma Yohaannis lakkoofsa 10:30 dhaqe immoo dubbisimaadha. Maaliif itti tokko hin hiikin iddoo dhibba tokkotti darbuun cubbuu maalii maqne nuti kan olii gaffiinnu tokkittiin natti himi majamariyaa qaal nabbare kan jedhu qaal nabbare jechuun maal jechuudhaan jedhe. Yesuus Kiristoos maannoo waaqni jalqabumaa icciitti dhakaa dhaggeeffadhu. Jalqabumaa waaqayyo jalqabuma jecha ture si galee jecha ture. Eenyutu jecha ture? Waaqayyoon jecha ture. Jechi immoo maal turedha? Thank you galatoom. Qaalum እግዚአብሔር ዘንድ ነበረ jechuun immoo eenyutu እግዚአብሔር ዘንድ ነበረ? ማን ነው እሱ? እግዚአብሔር ዘንድ ነበረ. waaqayyoon jechuudha. እግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ማለት ነው አይደል? አዎ እግዚአብሔር ቃሉም ሶስቱም አንድ ናቸው ስለ ሶስቱም ተው ያልተጻፈ እንዳታም እኔ እኮ ያልኩን እግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ስንት እግዚአብሔር አለ waaqayyoon tokko yote ቃሉም መጀመሪያ ቃል ነበረ ቃሉ እግዚአብሔር ዘንድ ነበረ አልክ አይደል እንደ ምን ነው ጦሙሪካ ቃሉም እግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ብቻ ብሎ እኮ አላቆመም አይደለም
hiikaadhuma naa dhaqi. Hiikaa naa dhaqi. Egzaabeer zandi nabbare jechuun maal jechuudha? እግዚአብሔር ዘንድ ነው። እሺ dhaggeeffadhu isa oromiffaa si ergu yoo afaan amaariffaa kanaan zandiin kun si rakkisu ta'e afaan oromoo isaa hiikee si erga. Rakkoo qaba ani afaan oromoo kun obbiraan qaba jalqaba sagaleetu ture sagaleen immoo waaqayyoon bira ture sagaleen iyyuu ofii isaatii waaqayyoodha. Ani sammuu koo keessaa usittan himaa jira ilaa kan isin jedhaa jiru kanaa miti ilaa na dhaggeeffadhu jechi sagaleen jalqaba ture sun sagaleen jalqaba ture sagalee waaqayyoon bira ture waaqayyo inni isa kamii siin jedhe inni isa kam dhiifama namni wayina waa maaraa nan deebi'a qoy rakkoon qabu mo'itii qabadhuuti dhaqi nama keessummeessuun dirqama. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Jesus itti fufi akka inni deebi'uu fi sani maal gootee biraa buutu gaafii ganamaa sana. Gaafii isa kam? Waaqayyo Yesuusin Waaqayyo akka uume amantee turtee mi ganam? Ani immoo? Ana hojja osoo hin ta'ini barsiisaa Ahmad wajjillee Ibro wajjillee dubbatte. Yesuus waaqa akka ta'e bichaan beekan. Yesuus isuma Maryamaan deesse saniimi? Maryamaadhaaf maal ta'aaf Yesuus? Ilma. Maryamaan hoo maal taatiif? Haadha. Yesuus Waaqayyoof maal ta'aaf? Yesuus Waaqayyoof. Yesuus waaqa namas waaqa guutuu waaqa nama guutuudha. Maal ta'aaf Waaqayyoof maal ta'a Yesuus? Yesuus waaqa dheera baran Yesuus inni waaqa. Ilma Maryamaati miti inni? Ilma Maryamaa kan ta'e hafuura qulqulluudhaan garaashii keessa buufate hafuurri qulqulluun garaashii keessa buufatee foon uffatee ba'e Yesuus. Garaa ishii keessa hafuura qulqulluu maaltu buuse? Ergamaan Gabreel gaafa itti dubbatu hafuura qulqulluudhaan inni ulfooftaa ilma sindeessaa jedheen itti dubbateera hafuurri qulqulluun Gabreel ergama. Ergamaa Gabreel san eenyutu itti erge? Waaqayyoon kun isa kami? Yesuusima? Yesuusuma. Yesuus jechuun atama maqaa kee hin qabda miti? Lakki itti deebina kiyyatti itti deebina. Yesuusimatu ergama Gabreelii Maryamitti ergee Yesuus deesse jedheeni? Eeyyen. Yesuusimatu itti erge? Yesuus jechuun isa foon uffate. Yesuus jechuun isa foon uffate kunoo maalidha maqaan? Waaqa jechuudha. Yesuus tu lama jechuudha. Yesuus tokkuma amma maqaan koo naardidha kan narra jiru qaamni kiyya kun immoo foon miti foon jedhama. Kan foon uffatetu Yesuus hinaan jette? Foon isaa sun Yesuus jedhama maaliif garafamuuf akka namaatitti waan biyya lafaa dhufeef foon sun Yesuus jedhama akkuma maqaan jedhamu kuni Waaqayyoo miti jechuudha kaa. Yesuus maqaa fooniif kenname Waaqayyo immoo waaquma isa foon uffate. Yesuus kun Waaqayyoo miti jechuudha kaa afaan ammatee haasa'artu kanatti. Yesuus waaquma malee. Akkam Waaqayyoo miti naan jedhaan jirtu isa foon uffatetu Yesuusii naan jettee miti? Ikkoo waaquma kaa fooniif maqaan Yesuus jedhamu kenname malee. Inni foon uffate sanii fi maqaa Yesuus jedhamu kennameef malee Waaqayyuma inni. Yesuus waaquma. Foon kana inni uffate ittiin dhalate moo inni uffate foon kana? Foon moo? Inni dhalate moo inni uffate? Ittiin dhalate. Ayyee. Foon uffate waan jedhamu kana waan yeroo baay'ee haasoftaniif akkana si gaafadha. Ittiin dhalate malee hin uffanne uffate ka jedhu waan hin jirreef macaafa keessa. Ayyee bareeda. Inni fooniin dhalate kuni Yesuus jedhama. Kanaafuu inni Waaqayyoo miti jechuudha. Lakki waaqa. Maal naan jette ati nama jettaani? Ergamaa Gabreelii Maryamitti Yesuusiin deetta jedhee erge?
ilma inni deessaa inni eenyutti maal jettee? Yesuusin deessa jedhee Gabreelii ergamaa Gabreelii Maryamitti erge. Ni maqaan isaa bari Yesuus inni Isaayyaas irrattis akkuma barreeffame inni bara baraan akkamoo inni jalqabaaf dhuma kan qabu itti deebita. Yesuusin deessa jedhee Gabreeliitti erge. Yesuusin deessa jedhee Gabreeliitti erge. Waaqayyo sitti erge. Waaqayyoon sun Yesuus moo ka birooti? Isuma ati inni Yesuus fi Waaqni tokko miti jettaa? Lakki anu kan jedhu kiyyaa yaada kiyadhiisi ani kan keetuma si gaafachuu jira. Yesuusin deessa yaada kee osoo hubadhu siin deebisa. Yaada kee hubadheen sii deebisa. Ati Yesuusii fi Waaqni garagaraa Yesuus nama jechaa jirta miti? Atuu jechuu jirta malee. Lakkin jedhu kaan immoo ragaatiin kan kenna wangeela guutuu waan dubbista ta'e. Maafan jedha inni Waaqasi numa ofitti araarsuudhaafis akka dhufe nuuf jedhees akka gara biyya lafaa dhufe ragaa siifan kenna inni rakkoon qabu. Wangeela keenyatti namanta miti? Isallee naa kennite rakkoon qabu mata duree biroo nu seensisa malee innillee rakkoon qabu nu mata duree biraa hojjecheenii amma kaansiin jedhaa jiru isa kana kaansiin jedhaa jiru gaafa ergama Waaqayyoo Maryamitti dhaqee ilma deessaa jedhuun sani ergamaan kun ergama Waaqayyoo isa kamiiti? Gabriel dafa ati Yesuus ergamaa dheetta akka Gabriel fa'aatettaa jiru. Ergamaan naagalee jira. Ergamaa eenyuuti inni? Eenyuun Gabriel immoo? Ergamaa Waaqayyooti. Waaqayyoo isa kam? Waaqayyo isa bara baraan jiraatu alfaa omeegaa kan ta'e. Ayya isan duune isa bara baraan jiraatu san. Yesuus immoo duune du'ee nafne lafeen isaan caccabne foon isaan tortorre du'aa ka'eera. Waaqayyoon biraa dhufee ilma deessa Maryamiidhaan jedhe suni Yesuusii miti jechuudha. Sitti maan jira Yesuus hin duune Yesuus Waaqa maal fi du'ee nafne du'aa ka'eera. Kanaafuu odoo nama ta'ee du'ee tafa miti odoo ergamee dhufe akkuma namaa. Waaqa'u isa sanitti deebina homaa rakkoon qabu inni rakkoon. Kanaafuu inni Waaqa maal fi waan du'ee nafneef akka namaa. Garaagarummaa Yesuusiif Waaqayyoo lafa naa keetteerta. Yesuus kan jedhamu isa fooniin dhalate naan jette akkasimi. Inni kun ammootu Waaqayyoodha. Yesuus jechuun maqaa fooniif kenname malee inni Waaquma siin jedhebe. Akkuma maqaan kiyya ani naardidhaa foon narra jiru kun foon jedhama malee ani naardidhaan na waamana. Naartii na dhageeffadhu. Yesuus yeroo sanatti gara gaaraatti ol ba'ee achitti halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bulee jedha Luuqaas 12 irratti. Isa ganamallee dubbifamee Waaqayyoon Yesuus kadhataa ture sun isa kamiidha? Yesuus bifa namaatiin dhufe miti. Yesuus maqaa fooniif kenname inni akka namaatitti waan dhufeef gizee sanitti Waaqa kadhate abbaa. Bareeda abbaa kana maaf didde ati ganamarraa gammaatti maa didde amma abbaa naan jette kana maalin didde hin dinne biduu kiyyaa miti inni Waaquma jechuudha. Yesuus odoo nama sirrii deebite amma Yesuus Maryamiif ilma ta'aaf Maryam ammoo haadha taatiif Waaqayyoo foo Yesuus maal ta'aaf? Waaquma siin jedheen jira inni Waaquma siin jedhe. Waaquma siin jedheen jira bar. Waaqayyoof illee Waaqa ta'aafi. Inni Yesuus Waaquma siin jedheen jira beeyani inni abbaasi ilmasi waan eegaa ati Waaqni maali jetta Waaqni ilma qaba jetta Waaqatti ergate jetta Yesuus. La asasi gaafataan jiru kan siin jedhaa jiru Waaqayyoon abbaa ammareef naan jettu kuni Yesuus maal ta'aaf? Yesuus Waaquma siin jedhe be Waaquma akka namaatitti bakka nama ta'etti akka namaatitti kadhate miti Waaqa. Isaaf maal ta'aaf jedhee be isaaf maal ta'aaf Waaqayyo maal ta'aaf? Waaqumaayyuu Waaqayyo Waaquma bakka Yesuus Waaqa. Waaqayyo Waaqa. Yesuus ammootu isa foon uffate. Waaqayyo ammootu isa Gabreelii Maariyamitti ergee
ilma deessaa maqaallee Yesuus jettee moggaaftaa jedheen Waaqayyo isa Gabreelii itti ergisan Yesuus ammootu isa Maryamaan deessisan tokko moo garagara qaamni kun Tokkuma. qaama garagaraati miti Ay garagaraa mi kana biratti tokkuma jedhee ayyee tokkoma haa jennee fudhannu akkumatu jettee yoo haa jennu yoo akkas jenne yeroo sanatti Yesuus gara gaaraatti ol ba'ee achitti halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bule ka jedhu kuni Yesuus matama isaatti ufumaa ofiiti kadhachaa bule mallattoo eerfoonii irratti barreeffame. Ati tekstii kana bicha la kana bichaa dubbistaa osoo hin taane dhimmatu kanarra jira ammaaf dhimma afaanii qabnutu kanarra jira waan ta'eefu amma Yesuus isumattuu Waaqa yoo taate Yesuus foon uffate kunilleen fooniin dhalate uffateen hin jiru macaafa keessa Yesuus fooniin dhalate kunilleen ka Maryamarraa dhalate kunis Waaqa yoo taate kan Yesuus halkan guutuu gaaratti ol ba'ee kadhataa bule sun eenyudha? Ishi ati immoo tekstii kana eeggatti fudhattee kana dubbistee inni Yesuus Waaquma siin jedhee hin jira miti. Anis immoo tekstii Yesuus ati naan jettee ati eega naan jettaan ammoo waan ittiin amanuu qabu hiikkaa jecha kanaa naa hiiki. Yoo inni Waaqa ta'e Waaqayyoon inni halkan guutuu achitti ba'ee Waaqayyoon kadhachaa bule sun isa kamiidhaa siin jechuudha. Ani immoo tekstiin Waaqa ta'ee akka immoo ofiisaatti jiru sii kennuun dubbistaa? Kana naa hiikiitii bira tarra rakkoon qabu ilaa eenyu naardiidha maqaan kee? Naardidha. Naardi ilaa kan siin jechuu jiru inni Waaqa mataan isaatu Waaqayyoodha Waaqayyo isa malee kan biroo hin jiru naan jetteerta jala murtee miti? Eega Waaqayyo isaan ala hin jiraanne Waaqayyoon isa tokkocha erga taate Waaqayyoon inni halkan guutuu dhaabbatee fi sagadaa bule sun isa kamiidha gaafiin beeka kana? Kamiidha? Inni nama akka namaatti ikola akka namaatti gaafa Waaqayyo akka namaa jechuun maal jechuun? Namaa miti jechuudha akka namaati malee inni? Namaa miti bifa namaa fi foon uffatee waan dhufeef Maryamaan nama miti Maryamaan kadees in dhalate moo in uffate inni foon? In dhalate miti. Eega dhalate namni maal dhala sila namni maali kan namarraa dhalatu maal inni? Ikkoon namni akka namaatitti dhiiratu shamararraa dhalatu ifi nama durbee qulqulloo waan taateef eenyu akkasitti hin dhalanne akka Yesuus dhalatetti. Macaafa qulqulluu fayyinaaf moo dogoggorsuudhaaf ka gaafataaru sheettichi? Abbaa milkii fayyinaaf moo dogoggorsuudhaaf gaafataa? Itti deebituutti isin miyuutii kaadha abbaa milkii. Dogoggorsuudhaaf gaafattani moo fayyuudhaaf itti amantaniiti? Irraa fudhatta yoo ta'e siyaa kennitu. Rakkoon qabuuti ati miyuutii kaadhu nama dhageeffatu hin fakkaattu miyuutii kaadhu. Akkanaa miti dogoggorsuudhaaf gaafattani moo fayyuudhaaf gaafattani? Ayyee naardi. Naardi. Oh. Na yaada dubbadha. Ajjeetu litu kana carraa malee akkanaan hin taatu. Tabaree eeggadha. Ka amma jedhamu kana irratti ilaali Maryam nama deesse. Nama deessee mireesse? Nama ta'ee dhalatee kanamaati. Nama ta'ee dhalate. Nama abbaa malee dhalachuun haadha malee dhalachuun Waaqa nama gootii ulaagaan kun akkam? Akkas osoo hin ta'in akkas naan jettee amma reefu akkas jetteef jedha. Isin jedheen jira koo Yesuus immoo du'ee guyyaa sadaffaatti humna isaatiin waan du'aa ka'eef Waaqa isa godhe malee namni akka feetu dhalatee du'ee tachumaan hafa eenyu yoo ta'e inni garuu du'a moo'ee ka'e. Hangafa du'aa baqa oomtu. Humna isaatiin ka'e waan jedhu meefitime.
Eko guutuu isaa dubbisatu Qolaasiyaas kan jedhu. Qolaasiyaas tokko kudhan baasee. humna isaatiin ka'ee kan jedhu Waaqayyootu kaase moo humna isaatiin ka'e inni? Inni waaquma kaasee isaatiin ka'e inni waaquma. Humna As ofiitiin beelaan ka'e. maaltu jechuu ati gaafii gaafattee nama dhiirarraa waan hin dhalatiniif waaqa nama godhaa jette miti. Akkas hin jennaan lakki Namni Yesuusitti namaniin immoo itti faradamee akka jiru argiteetta Abu'ee ka'ee naan jette isa lamaffaa. Abbaa milkii si wajji haasa'u? Eeyyee. Abbaa milkii si wajji haasa'u? Naamusaan akkasii kanatti haasoftaa? Hayi. Macaafa Ayya qulqulluurraa akkanatti haasa'e ayya rakkoon qabu. ishiin illee bakka sii laattati illee bakka sii laatte dubbista. Nakkuma isi macaafa rakkoon qabu amma si wajjin haasaa ka isiin haa boqattu rakkoon qabu ganamallee nu wajji turteerti ganama sa'aatii 12 jirti isiin rakkoon qabu barachaa jirti nu barsiisaa jirti lallabataa jirti lallabaa fi jirra walitti lallabne wal barsiisaa jirra. Walirraa barachuudhaaf malee wal arrabsuu fi miti wal hamachuu fi miti macaafarraa haasofna malee fedha kiyyaami fedha keetii miti uffiin hin haasofnu amma macaafarratti deebina wangeela Luuqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti yeroo sanatti Yesuus gara gaaraatti ol ba'ee achitti halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bulee jedha. Waaqayyoon inni kadhachaa bule kun isa kamidha? Nabraatele. Bu'eeyyu gurbaan. Abbaan milkii achumaan dhabama ta'e abbo. Naatti ati itti deebi'i. Namichoon si falmaan fedhi ta'e. Gaafiin keenya namni nyaata fabbaarraa dhalatu malee nama ta'uu hin danda'u miti kan jette. Miti. Ani immoo Yesuus waan du'ee akkasii miti. Akkasii miti. Naarti laali haalli uumama namaa ilmi namaa kuni addunyaa kanarratti haalata afuriin argame. Haalaan ilmi namaa addunyaa kanarratti ittiin argame. Nama moonni jedhame kuni namni asirratti haala afuriin argame. Haalli tokko abballee hin qabu, haadhallee hin qabu, biyyeerraa Waaqayyoon tolchee uume. Ni amantaamii kana Addaam abbaas hin qabu, haadhaas hin qabu, qaama saalaatiin qunnamtii saalaa tokko malee biyya irraa qofa gaaguree nama ta'i jedheeni ta'ee tolfamee jira. Namtii saalaa kan qabne dhiira tokkocha qofarra dhiirri silaa akka nama akka uumaatti dhiirarraa namni hin dhalata jedhamee hin yaadamu hin argama jedhamee hin yaadamu. Dhiira tokkocha qofarraa osoo dubartiin takka ittiin makamin haadha warra Aadam Hawwaa cinaacha isaa irraa Waaqayyoon uume. Uume moo uumne? Uumeera. Meeqa arganne amma? Haala namni itti uumame meeqa arganne? Lama. Aadamii fi Hawwaa waan walitti dabalamanii jidduu isaaniitti ilmaan horan. Haala meeqa? Sadi. Haadha abbaa tokko malee haadha qofarraa Yesuus Kiristoosiin Maryamiin qofa irraa uumee argamsiise. Afur moo afurii miti? Afur. Haala arfan kanaan uumamni namaa lafa kanarratti argame. Anaaf ati mootu haadhaa fi abbaan wal qunnamtii raawwachuudhaan jidduu isaaniitti nu uume. Haala arfan kanaan argamnee addunyaa kanarratti dhufne. Haala kana keessa yoo deebine ammoo haalanni uumama kanaa waaqa ulaagaa waaqummaa waaqa nama gochuuti yoo an jennu taate dursatti kan waaqa ta'uu qabu ka abbaa malee uumame ka haadha malee uumame Aadamiin ta'uu qabaa ture. Miti asitti ilaalu Yesuus wanti isa waaqa godhu du'ee hin nafne awwaala diigee ka'een Yesuus wanti isa waaqa godhu eenyu du'een ka'u eenyu du'een kan isa qofa kan du'een ka'u guyyaa sadaffaatti kan reeffi isaan torree lafee isaan awwaala diigee ka'e moo Waaqayyootu kaase? Indee Waaqayyootu kaase jedhaa
ka'eera inni waa inni bee ofii isaatiif waa qabu Mee jedhee ufiin jiraate. diigee ka'e awwaala diigee ka'e ka jedhu mee ragaa baasime. Eeyyata isaa nuu kenna. Inni immoo Caaffata isaa nuu kenna. Nuulaa dhufee caaffata isaa. akka inni du'aa ka'ee namantamoo namantootti. Ati nuulaadhu jedhe nuulaadhu. Diigee ka'uu isaa Ani nuulaadhu. siifannaa beeksisuu akka barbaade Antoo jedhu isaatu siin namantamoo amanne. Doo isaatu namanu ani. Antoo isaatu namanu be. Doo isaatu namanu ani warra doo iyyuu namanne keessaan. Maaliif isa kana amante Kun beeku? duune ganaadha. Maaliif isa kana maaliif amante? namanne reema Hussein isa Doo kana namanu amante? lakkee ani. Hussein gaaffiin qaba. Ela afachu Wayye. afachu ela meuti gabadhet meuti irra tureeti naamusa eegi harka baasaniitiin akkasi dubbatu malee akkanumaan itti xiliqin jedhan Jesus naardi awwaala moo'ee ka'e bakka jettu sanitti awwaala moo'ee du'aa ka'uu isaa awwaala dhoosee lafa keessaa ba'e jettu san ragaa qabda yoo qabaatte qaba jedhi yoo qabaanne bira tarra ka birootitti ta'a waan wal korqaa waan nuuf hin jirtu ragaan hin jira gini anillee beeku baadhu ragaan hin jira jechuun xiqsiisaa yaadadhamu. Ayyee awwaala dhoosee ka'ee moo'atee ka'e jechuun hin jiru akkasitti qabatu. Macaafni illee kan jedhu waaqayyootu kaasee jedha malee ufiin dhoosee ka'ee hin tortoraa ture jedha laal hin tortoraa ture akkan tortorreef waaqayyoon isa kaasee jedha. Macaafatu jedha macaafatu jedha. Itti ati naa kenni. Kanaaf Naa kenni kaa. inni kaayyoo mata duree kennaa miti dalagaa si fidatee situ qopheeffachuu qaba. Waaqayyummaa ulaagaa waaqayyummaa du'amuwaanii kaa'uudha jettee ragaa situ fidate waan ta'eef ragaa akka keessimatu fidata. An amma kiyyatti deemi. Kiyyatti. Ati Sun ofii kiyyaa miti kan kee. ati nama dhaggeeffachuu hin dandeessu. Sun ragaa kan keeti kiyyaa miti isa dhiis. Kamiin tamaa itti akka bareedu hin qabdu. Tolchee si dhaggeeffachuu jira. Ikkoo nama dhaggeeffatu kan maaliif dhaggeeffadhee si dhaggeeffachaan ture miti. Qajeelatti ati amma goobatti sirriitti dhaggeeffatta. Ikkoo laalii qolaasiyaas baase dubbisitti qolaasiyaas. Walaasiyaas meeqame maal ka jedhu dubbisaama. Qolaasiyaas tokko 15. Maal ka jedhu dubbisaama. Taaptaap illee godha harkaan jamaa kenna akkanumaan hin taa'ina. Ragaa maaliin haa kennaa hartaan harte? Yesuus waaqa akka inni ta'e. Waaqa jedha Walaasiyaas. Jechuun ofii isaatii akka du'eetoo ofiitti nu araarse yaani nu guutummaa isaa dubbista jechuudha. Aga lakkoofsa 20 naa dubbisi. Kamaal ta'uu naa dubbisi jetta waaqa ta'uu isaati? Ofii isaatii fi du'ee ofiitti nu araarse kan jedhu. Walaasiyaas meeqa? Tokko boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irraa kaastee naa dubbista yookaan immoo 20 irraa isoo dubbista akkuma. Kuni ragaa kennaa waliin waan deemuu miti. Maaliif hin Akkas hin deemne jedhu inni. Kiristoos bifa waaqayyo inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atedha. Uumama hundumaas dura dhalate jedha. Inni eenyuun dura dhalate? Mariyamiin dura dhalate Kiristoos. Mee ammaati. Mee ammaati. Isin guddisaa bakka Guddisaa.